gosoota neetworkii haalota irratti hundoofne neetworkii iddoo baay'eetti qoqqoodna. Miidiyaa daddabarsaa yookaan immoo tiraansmiishin miidiyaa irratti hundoofne bakka lamatti qoodna keebiliidhaan fi keebilii malee yookaan immoo waayirlesii. Keebiliidhaan UTP kooppiishal keebilii fi faayibar optiksiidha. Keebiliidhaan ammoo waayirlesiidhaan jechuudha. Guddina yookaan immoo saayizii neetworkii irratti hundoofne immoo laan waan fi maanii kaanii VPN baay'eedha isaan kun yeroodhaaf kana qofaan asitti kaa'ee gara fuulduraatti gaafa hin ibsina. Mala maaneejimentii haala ittiin maaneej godhuu dandeenyu yookaan immoo haala ittiin to'achuu dandeenyu irratti hundoofne immoo peer to peer fi client serveriidha jechuudha. Topoloojii irratti hundoofne immoo bas star ring meshii fi hybrid topoloojii jennee iddoo garaa garaatti qooduu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii walii wajjin ilaalla. Kompiitar neetworkii miidiyaa daddabarsaa irratti hundoofne tiraansmiishin miidiyaa irratti hundoofne jechuudha. Miidiyaan daddabarsaa karaa odeeffannoo karaadha yookaan immoo paaziidha. Odeeffannoo baatee ergaa yookaan immoo seendarii irraa fuudhee gara fudhataatti yookaan immoo risiivariitti geessudha jechuudha hojiin isaa. Odeeffannoo baachuu qofana. Keebiliidhaan yookaan dambalii weevii jechuudha. Gosa garaa garaa fayyadamna daataa daddabarsuudhaaf. Daataan kan daddabarfamu mala elektiroonaa yookaan elektiroonik maagneetiidhaan signaaliidhaan wanti ittiin daddarbu daataa sanas bifa signaaliitiin baatee kompiitara kanarraa fuudhee kompiitara isa kan biraa keessaa gidduu kan immoo tiraansmiishin miidiyaan yookaan immoo daddabarsi miidiyaa jiraachuu qaba jechuudha. Miidiyaan daddabarsaa iddoo lamatti hirama. Miidiyaa daddabarsa keebilii tiraansmiishin miidiyaa keebilii jechuudha. Waayirdi kan ta'e kan lafa ija keenyaan arguu kan dandeenyu kan sararaan wal qunnaman keebilii fayyadamanii kan wal qunnaman jechuudha. Daataa iddoodhaa iddootti sochoosuuf keebilii fayyadamna jechuudha. Miidiyaa daddabarsa keebilii malee yookaan waayirlesii waayifaayi fayyadamuu dandeenya. Inni kun iddoo daddabarsa teessuma lafaatiin ni daanga'a. Lafti haguma dheerataa deemu keebiliin sun fageenyi inni daddabarsuu qabu murtaa'eefii jira. Fageenya sanaa ol yoo ta'e daataa dabarsuu hin danda'u jechuudha. Miidiyaan daddabarsa keebilii malee garuu teessuma lafaatiin hin daanga'u jechuudha. Fakkeenya kana ilaaluu dandeessu. Daddabarsi daataa miidiyaa gara miidiyaatti garaagarummaa ni qabaata. Faaktaroonni kan immoo dhiibbaa irraan gahan isaan armaan gadii kanadha. Inni tokkoffaan baandiwiidhidha. Baandiwiidhi jechuun chaanaalii yookaan bu'uu daataan irra deemu jechuudha. Baandiwiidhiin kun. Baandiwiidhiin olaanaan chaanaalii kominikeeshinii daataa riitii olaanaa keessummeessa. Hanguma bu'uun yookaan immoo chaanaalii sun bal'inni isaa dabalaa deemu daataan inni baatee deemus dabalaa deema jechuudha. Raadiyeeshinii yookaan immoo carallaadhaan informaashinii daddabarsu jechuudha. Inni kunis faaktaroota jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Noise agglomeration dadhabina miidiyaa irraa kan ka'e ala miidiyaa irra jeequmsi elektirikaalaa daataa keessa miidiyaa jiru jeeqe bu'uu keessa deemuu irratti hundaa'ee ala miidiyaatirraa yookaan immoo ala keebilii sanaatiin balaa kan irraan ga'u yoo ta'e daataa achi keessa jiru kan jeequ yoo ta'e noise absorption jennaan jechuudha. Inni kunis daddabarsa daataa irratti dhiibbaa qabaata jechuudha. Attenuationiin tun immoo hanguma daataan fagaataa deemu anniisaa dhabuurraa kan ka'e daataan bakka osoo hin ga'iin gatu. Daataan tokko kiiloomeetira tokko deema yoo ta'e kiiloomeetira tokko san kan ta'u immoo keebiliin haga sana humna qabu yoo dhaban yookaan immoo keebilii lama walitti hidhanii gaafa achiin gahanii isa asii kana daataa itti fe'anii gaafa ergan daataa sun bakka yaadame sana hin ga'u. Sababa maaliitiif fageenyarraa kan ka'e jechuudha. Keebilii sun humni isaa hanga sana baatee deemuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Fageenya sana hunda baatee keebiliin tokko maaksimum meetira 100 kan inni baatee deemuu danda'u kiiloomeetira tokko keebiliin tokko. Immoo twisted pair keebilii yoo ta'e meetira olaanaan isaa 100dha jechuudha. 100 ol yoo ta'e daataa sun loostaa yookaan hin bada. Kanaaf attenuationiin nama jechuudha. Kompiitara neetworkii hamma neetworkii irratti hundoofne hamma yookaan saayizii neetworkii irratti hundoofne jechuudha. Local area network. Inni jalqaba local area network. Local area network jechuun neetworkii naannoo gabaabaa keessatti argamu. Lafa xiqqoo keessatti kompiitaroota xiqqoo keessatti kan argamtu yookaan immoo gamoo tokko qofa irratti kan argamtu jechuudha. Kompiitaroota walitti dhiyeenyaan jiran quunnamsiisuu mana keessatti yookaan gamoo tokko irratti jechuudha. Laaniin kompiitara neetworkii naannawaa teessuma lafaa xiqqoo uwwisa kiiloomeetira baay'ee deemuu hin dandeessu. Fooqii tokko yookaan immoo gamoo tokko qofa uwwisaa jechuudha. Biiroo keessatti
mana ta'uu danda'a, gamoo tokko caalaa deemuu hin danda'u. Maaliif neetwoorkii xiqqaa fayyadama waan ta'eef. Baay'ina kompiitaraatii fi fageenya uwwisuu ni daanga'a. Kompiitarri isaa yoo baay'ate kompiitara 10 fi kanaa gadi. Fageenyi isaas immoo mana tokko keessa yookaan immoo biiroo tokko keessa biiroo biraatti ce'uu hin danda'u jechuudha. Kompiitara xiqqaa fayyadama. Fageenyis ni daanga'a jechuudha. Neetwoorkiin laanii raawutariin fayyadamu maaliif yoo walitti dhiyoo jira waan ta'eef raawutariin immoo laanii tokkoo fi laanii isa biraa wal quunnamsiisa waan ta'eef inni kun isaan hin barbaachisu jechuudha. Bifti isaa isa kana fakkaata. Fakkeenyaaf as piriintariin gidduu isaanii jira. Kiliyaantiin immoo kompiitara neetwoorkii fayyadamaa jiru jechuudha. Akkasumas kompiitarri gamanaanis fayyadamaa jiru biiroo tokko keessatti argamu jechuudha. Inni biraa immoo meetiroopooliitiyaan eeriyaa neetwoorkiidha. Inni kun immoo neetwoorkii naannoo magaalaa keessatti argamudha. Magaalaa fi naannoo magaalaa sanaa irratti neetwoorkii argamu meetiroopooliitiyaan jennaan jechuudha. Neetwoorkiin kun kompiitaroota wal quunnamsiisuuf gargaaru ta'ee teessuma lafaa ni daanga'a. Innis magaalaa sana keessaa bahee ala bahee deemuu hin danda'u jechuudha. Garuu laanii irra immoo hin caala. Daanga'u malee laaniis ni daanga'a. Inni immoo laanii irra ni caala jechuudha. Amma waanii immoo hin ga'u jechuudha. Isa kana fudhachuu dandeenya. Laaniiwwan garaagaraa baay'ee of keessaa qaba. Suuraa kana ilaaltanii hubachuu dandeessu jechuudha. Waanii kompiitara neetwoorkii teessuma lafaa bal'aa kan uwwisudha. Waayid eeriyaa neetwoorkiidha. Waaniin ida'ama neetwoorkii laaniitiin laanii garaagaraa walitti hidhuudhaan waanii ta'u jechuudha. Laaniin tokko laanii biraan gara raawutariin wal quunnamsiisa jechuudha. Laaniin tokko neetwoorkii mataa isaa danda'e qaba. Laaniin biraas neetwoorkii mataa isaa danda'e qaba. Laaniin kun lamaan wal quunnamuuf raawutariin gidduu isaanii jiraachuu qaba jechuudha. Raawutariin teessoo laanii fi waanii qaba. Teessoo inni jedhu kun adrees sanadha. Daataan iddoo yaadametti ergamuudhaaf raawutariin laanii fi waanii irra jiraachuu qaba jechuudha. Intarneetiin immoo waanii isa guddaa addunyaati jechuudha. Internet is the largest one of the world. Suuraa kana ilaaltanii hubachuu dandeessu jechuudha.